Viidiyoo kee namoonni kumaa fi miiliyoonaan akka ilaalan ni barbaaddaa? Har'a sirriitti si barsiisaa akkaataa viidiyoon TikTok vaayiraalii ta'u. Egaa tokko tokkoon isinitti hima. Jalqaba. Sekoondii 3 jalqabaa murteessaadha. TikTok irratti sekoondii 3 jalqabaa murteessaadha. Namni yoo hin hawwatin sidiisa bira darbaa jechuudha. Kanaaf sekoondii 3 jalqabaa akka namni bira hin dabarre gochuu qabda. Fakkeenya maal fa'aati? Wantaan sitti himu kana namni hedduun hin beeku. Dogongora kana yoo goote TikTokiin kee hin guddatu. Jechoota gabaabumatti namni akka sekoondii 3 viidiyoo keetii irra turuuf kakaasan jalqaba. Inni kun murteessaadha. Kan biraadha immoo algooriizimiin TikTok maal ilaalaa? TikTokiin algooriizimii wantoota armaan gadiitti kan ilaalu. Watch time fakkeenyaaf viidiyoon kee hanga dhumatti ilaalamuu moo xiqquma ilaalamee akkasuma immoo laayikii, koomentii fi share, save kanneen walirratti ilaalaa jechuudha. Yoo namoonni hanga xumuratti ilaalan vaayiraalii ta'uuf carraan isaa baay'ee guddaadha jechuudha. Kanaaf viidiyoo gabaabaa fi bareedaa ta'e hojjedhu. Kan biraa tirendiidha. Inni sadaffaan jechuudha. Sagalee yeroo sanatti beekamaa akkasuma immoo chaaleenjii, haashtaag tireendingii kanneen fayyadamuudha. Garuu yoo tirendiin sun ammoo viidiyoo keetiin mata duree keetiin waliin qabatu ta'e itti dhiifta. Kan biraa barreeffama iskiriinii irratti fayyadamuudha. Namoonni hedduun sagalee cufanitti ilaalu. Kanaaf barruu guddaa fi ifaa fayyadamuu qabda jechuudha. Barreeffama irratti dabaluu akkasuma immoo nama kaameraan sodaanne yoo ta'e viidiyoo gochuun barbaachisaadha jechuudha. Fuula kan kee mul'iftee haasa'uu jechuudha. Kan biraadha gaaffii xumura irratti gaaffii gochuudha. Fakkeenyaaf ati maal yaadda yookaan immoo yaada kan kennaa barreessi. Namoonni koomentii yoo siif kan kennan ta'e viidiyoon kan keessuun vaayiraalii ta'a jechuudha. Kan biraa yeroo sirriidhaan maxxansuudha. Kana yeroon jedhu yeroo namoonni baay'inaan onlaayinii ta'anitti maxxansuudha jechuudha. Fakkeenyaaf galgala naannoo sa'aatii 1 yookaan ammoo halkan keessaa jechuudha. Gabaabumatti analaayitikii kan kee laaltee yeroo namoonni onlaayinii hordoftoonni kan kee onlaayinii ba'anitti kan namatti maxxansuu qabu jechuudha. Inni biraadha viidiyoo tokko vaayiraalii ta'uu dhiisuu danda'a. Garuu namni milkaa'e hundi isaadhaan viidiyoo 50 wal maxxanseera. Kanaaf guyyaa guyyaadhaan viidiyoo maxxansuu qabda jechuudha. Viidiyoo yoo maxxansite hedduu yoo maxxansite akkasiin namoonni vaayiraalii viidiyoon keessuun vaayiraalii ta'uu danda'a. Kan biraadha akkuma siinjee kana hookii cimaa gabaabaa watch taayimii koomentii kakaasu fayyadamuudha kan qabdu jechuudha. Yoo odeeffannoon kun kan si fayyadu ta'e laayik sheer godhi akkasuma immoo chaanaalii haaraa yoo taate sabskiraayib godhi.